Guyyaa lukkuu dalagaa oole galgala eessa gala garu? Achuma lukkuma san bira mana ijaarratte mas jiraatta. Ati hoo eessa jiraatta? Amma nan jiraadha. Kophuma kee mana jiraatta? Kophun jiraadha. Ati hoo? Ani kophaa akkamii jiraadha teessi malee? Too jiraachuuf si fuudha. Miskina wallahi. Ajaa'iba bar. Anama waan biraatillee miti. Furtina keellee sodaanne wallahi. Harka takkatti tanaanoo si fuudha laal. Gartee akkatti laal simatan amma sima furdaa akkana qucee kee onnatti kana wallahi akkana osi fuudha simatan. Osi fuudhee akkatti si zoorsa laal. Gartee amma akka qalama kan akkana zoorsu kana akkana si zoorsu. Garuu wanni an sodaadhu maali beeyta? Waa takka qofa sodaadhu. Maal sodaattu? Halkana soosii jira bunarra garagaltee na ukkaamsitaa bichaa sodaadha sa'uusanii dhala waan takka sun. Araatuun baay'ee furdoodhaa miti lakkiin sodaatini. Lagi waa si hima. Ajaa'iba qabda. Ani yoo na fuute hanjamaa na godhuu hin dandeessu. Hanjamaa jechuun maal duuba kana kofoo namaa qabdu ni beektaa waan asillee bakka taa'atan qabdi bar ni beektame. Fannoo wayii takka. Fannoo san qabeetan akkanatti fuudhee shaadaa si qabachiise lafa si deebise shaadaa si qabachiise lafa si deebise shaadaa si qabachiise. Aarasi sheekamaa lima wayyaa fuudhee. Maal jaartiitii yaala akkamitti jaartiin akkamitti jaarsa kana goote? Duriyyee farda walii ooltu biraan hin deemin ati kullee. Jechuun kaan nama gisee miira keessa galanii aarabeeta. Kuni mucaan farda waliin daabboo nyaachaa naan inni jiraa miree bakka itti si qaxxa'u qaba kaare maqaan na ummoo bakka itti si qaxxa'u san yoo ati akkasi nararraafte aguma feetti nararraas garuu bakka itti si qaxxa'u qaba. Tokkoon qabu. Eessa jiraata? Biyya jirtu natti hima eessa jirtu? Eessa jirtu waliin galla? Suudii. Ay suudii jira wallahi suudii jira. Suudii ka jirtu ni beekama iddoo jiraattu mantiqaa jiraattu. Riyaadiin jira. Wallahi ji. Wallahi riyaad jira. Garuu amma bakki dalagaa riyaadiin jiru. Barra riyaad jirta. Anuma magaalaa Harbaatiin jirta magaalaa Harbaatiin jira wallahi sun dhugaa wallahi qalbii miti dhuguma jirtu sitti. Mee ati kootu laayifi seena wajjin yoo na kana qabee ol si fuudhuu baadde alfeen riyaal. Alafatti haaraami kootu. Wallahi billahi kootu. Ati koi ka ati dhageeffadhu oluma na fuuta rakkoon qabu akkasitti illee na fuudha. Hin bulamoo hin galagaru. Gaafii bareeda. Waan taanaa seena nama guddaadha. Ijoolleen taanani. Ati yoo na fuutu kana hin bulamoo hin gala jechuun waan hin taane haasa'inidha. Maa waan biraa maal haasa kuullee bulii yoo isin jedha fakkeenya waan biraa maal haase. Buluu waan biraa haasa'uun gargara. Ni galta ni galta. Nararraaftee zaqqii fuutee nararraaftee na galchite. Barruuti amma baallama qabnaa baallama sanguun baallama ol fuudheetuma akkana sararraase si garsiise ala garsi darbii olaas jiru bas walii galle ammoo laayif irratti goyaan sanqiin godhu. Bas ani wanni hin barbaadu harkuma kee bichaan akkana tuuti laal harkuma kee bichaan gartee akkana wala tuute kalaas magaatti. Miira keessaa beeka amshir na argatta niyyadhu siin jedhe miira keessa seenii dhugaa niyyadhu na argatta. Ani ijoollee kuma hindaakoon jaaladdoon. Maal ka miskiina waa nyaadheen baasaa rabbitti bata kuullee maal taate qallaa akkanaa kana bar hamaa saaruk maala tahee noo siin jedhaa bar tahee saaruk. Rakkoon teessan bar ijoolleen baadiyyaa daleetan haddasa nyaatan haddasa irraa jijjiira. Ispoortillee dalaga. Maal ka gaamoo dhufee. Ayyeet maal sooratta waan ati soorattu leen ka boruurraa eegala akka kee kana furdadha maal fa'a nyaatta. Furdachuu fi nama dhalaayyoo furdattillee maatii miti fakkeenyaaf dhiirti immoo furdachuu hin qabdu humna baasuu qabdi si galtee qirtsii qaama si Duuba qabsi koona yookaan asitti handaaqqoo keetta jetti yookaan dhiirri furdachuu qabu jetta. Garama qalbii teetu barbaachisuu hin dandeenye. Horta dhaga'i ati amma osoo akka fayyaa kanatti qararatti hin furdanne maal ta'uu qabda humna baasuu qabda bakka ispoortii dalaguu qabda nyaata gahaa nyaachuu qabda amma nama nyaata gahaa hin qabne maal jechuu ani yoo inni gargaarsa akkasii godhu feeta ayyoonni na seete. Maa miskiina inti ni jira mire yeroo tokko tokko
maal jechuudha? Emshir miira kee imaniyya niyya matol si jedhe na argatta niyya matol miira keessaa bahe niyya bicha atummaa yaqiinfattee dhugaan rabbi kadhannaan salaata shanan keessatti rabbi kadhannaan na argatta niyya atummaa takka walitti yaadu tokko illee hin jiru. Wallaan daa'imman ka jedhan shoddee kana shfiik. Burii irraa dhiidha fottu Areeda qabaabat na nagartoos na laalte si'a maal taate? Areeda qabaabat maal baay'ee? burii irraa dhiidha fottu. Akka Sheekh Kamal Abdallah tadi laazima garaa baasuu qaba. Akka Sheekh Kamal Abdallah ni garaa baasuu qaba. Burii ni beektaa duratti burii ni beektaa. Beeku. Wallaan. Akid maalin buriin garuu wallahi mungkin loqonni kennaaf keessan garagara. Miskiin wallah. Burii jechuun maal jechuudha? Burii muniraa gaafadhu burii irraa dhiidhanaa jette fuullee burii maali jiin. Ani sitti mee barsi'ii qalloo harkatti akka ol fuudhu tanaa miti muriiraan sodaadhu si muniiraa ma kiiloo 70-80 yookaan isiisanii sodaadhu si nyaar. Dilbi akkatti yoo sila ama muniiraa oo akkaan laaltuu sodaadha soo bira gahee immoo isi masanuu mareettu akka keessa jabdeetu kana. Wallah muniiraa irratti ishee godhaa kun. Maa argite as jala jirti maal goota reef? Naqe wallaqe dafi muniiraa wallaqe wallaqe. Anama burii ama maal jettee burii maal gootee burii jettan burii eessatti arga osoo argee duraa isaa balleessee caccabsoo kan hin guba. Burii maal sila beektaa? Hime kan? Hin beeku isa cuma akkanaas maal goota? Hin beektu burii. Ati kiiloo meeqa amma qoy? Kiiloo meeqa kuulee mee sobii rabbi jedhe? Dhaqu jirtu wallahi kiiloo meeqa? Kiiloo 95. Wallahi billah. Dhugaa rabbeeti yoo beeku. Tayyibati kiiloo 95 an kiiloo 76 meeqaan na tarte? Wallahi kiiloo beeku. Wallahi qasama billah 76 kiiloo 76. Bareeda. Kiiloo meeqaan kana tarte? Akkatti ilaal wallahi akkatti harka takkatti akka michiree sima furtuuf jettu akka michiree akka maree sirra ta'e akka eegas ilaala. Wallahi illee keessan garji mucaa battaqee wallahi illee keessan galchina ni naara wallahi silaan bari giraate kan hosidan gidaara akka qabees gafa akkasumas tiraatu. Ati nama raayibii keessan akkatti qucee baaftee teettu kan osoo agarte akka buufa mataa keessa dhaniiti akka rifattee olii gaddee bitaa akka na laalta bar. Akka komaaf deeme. Koma katti deeme. Maa waan beektuutti jira koma yoo kana ofdaan. Deemeeti deemi siif gala. Qalam jitti lallafee keessatti. Asdaa dhageeffatu amma kee akka dhuftu. Bat jedha amma kiyyaaf kee garagara gartee amma kee immoo bat jedha. Intin maafi emma laayine. Shuf. Meme. Awwaraabame. Si tufadhe kuulee dhugaa rabbii qabu sirri si tufadhe bataan tas tufatu no hunat. Kana dhiisinarra. Dhiisi kanaa miti kaanuu sodaannu kanaa miti kaanuu maqaan dhoofu kanaa miti kaanuu sodaadhu kan akkana ol qabdee kanaa miti kaanuu sodaadhu sun dhugaa siin jedha. Kanaan nan doorsisiin Roonaan bakka nyaata kiyya nyaatan faa beekte rabbi jaame. Atamma akkana jaalattu feenus si kakaase eenyu mala kana sii malee laazima mucaa san jaalachuu qabda namni jedhee mala kana sii malee imana alhamdulillah jedhi garuu shukurii galchi. Obboleessa kiyyan daa'iman jaaladhu. Chaaf. Nagaatti. Astagfirullah.